Ramillee mootu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'initti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammootu iyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee mariima anaafisii wajjin gallee waraqata walii barreessaa turre waraqaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guututti walumaa galatti jechuudha. Gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi taasisii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanatti sillee maraataa jira atillee mataa kan kee dhabaa jirta naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammootu yoo waytatti yaadu waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteesse jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaafi namni kun ammootu yoo akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama irratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammootu yoo waan namni haasa'e malee waan ana haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'in takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammootu yoo akka yaadame san si galee hagaan gaafa galuutti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Haqa narraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaa fi namni kun qabnu ammootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan tiyyaati. Si galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo ani biyya sanitti hin hidhamin osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e. Akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beeka. Ilmaan tiyyayyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisuu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda. Wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbule jechuudha. Akka haasaamu sana naa fi isiin jaalalaan wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraa hin gallee gidditti irraan hafuusee na galche eega galee ammootu iyyuu si galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha. Nama kanaa jechuudha. Hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbuu illee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadhatii yaa waa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bayaanillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootu iyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati nama ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa arraba dhiibtamoo isinirraa cufa maa shayxaana taatan isin bultii namaa jirutti arraba dhiibtamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan. Amma amaanii kiyya amaan meena dhaga yasli qoy gaggabaabsaa deemna amaan gaggabaabsaa deemna isin duraan waliin dhaba araarama qoy si sirreessa yasli haa himatu dhiisi rakkoon qabu haa himatu dhiisi karaarra kaayuuf jaartaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamtellee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo ati hin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? Ila doktor maal si fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidaa isin na gargaaraa ture achi dura dalagadhee asii waan qabu. Isiin gaafa hangalullee $200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu yoo kan baafadhullee namni godhillee isii. Baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan. Walumaa galatti jechuudha. Biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaa karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u. Saa sanitti obboleessi kiyya kanarra xiqqaa karaa Suud Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e. Isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammootu yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye
yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isiin illee beekti isin illee beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata. Anillee hin dinne isiin illee ammoo tiyyuu achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammoo tiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte si galee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen. Gaafannaan Keeniyaa isin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhan illee Keeniyaa dhaytee isin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e isan keessa jirta si galee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tan achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isin galu sammaraa godhuu isin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi galiitii kottu haa jiraannu. Maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo. Osoo ani biyya sanii hin galin osoo ani biyya sanitti hin hidhamin osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beek ilmaan tiyyeeyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisuu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbule jechuu. Akka haasamu sana naa fi isiin jaalalaan wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraa hin gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootu iyyuu si galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha nama kanaa jechuudha. Hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbuu illee haga ani maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadhatii waa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootiyyuu waan itti fakkaate gootee jirtii haa galatoomtu garuu haati namaa ulfaattuudha akkuma isiin haadha taatee namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa arraba dhiiftamoo isinirraa cufa. Maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa. Maaliif jennaan gaggabaabsaa deemna. Fangalullee $2 200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu akka baafadhullee namni godhillee isii. Baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan narra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaadha. Walumaa galatti jechuudha. Biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u. Sa'a sanitti obboleessi kiyya kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammootu yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isiin illee beekti isin illee beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata. Anillee hin dinne isiin illee ammootu yoo achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte si galee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen. Gaafannaan Keeniyaa isin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhan illee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e isan keessa jirta. Si galee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tan achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuun walumaa galatti isin galu sammaraa godhuu isin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi galiitii kottu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartee jaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee jaartii. Kana namni biyya jiru ilaa
dura dursoo dhimmi jaartiitti deebinaati. No addaan Dura baafatee dursoo nuti wanni carraa taruufi keessa bahee maal waan uummanni fuutuu dhagaye. Jaartii biyyatti eegalte fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa waan isin waan Naamu manuu ibsi bira tani biyya eegalte jaartii fuute. nun cikkinii nu dhaga'ee coomin. Echi. Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraatti. Dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan. An bakka tana irra fiin qaba. Balaadhaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ilaalaal. Ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekonni illee qeessonni illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha kiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan xiyyaa